mi'a ta'u isin jennee jira yeroo tokko immoo nama jettee namarra ta'ee hafuura qulqulluu maal jette hafuura qulqulluu ta'ee maal mee isa sanaa ibsime waaqayyo akkamittiin nama ta'ee akkamittiin immoo abbaa qabaate abbaa qaba jettan waaqayyo ilma namaa ta'u immoo jechuun Yesuus Kiristoos nama ta'ee dhalachuu isaa ni beektan. Inni akka dhalatu taasise suni eenyudha? Abbaan isaa sun eenyudha? Natti himi gaafii gabaabaa jechuudha. Abbaan isaa abbaan Yesuus Kiristoos sun eenyudha mee? Harus ini, kau isin ofik gaafachuu malee gaafii deebisuu beektanii. Hello. Beeksisitti himaa jira bar. Takka maayikii qabu deebisaa itti fufi gaafii kallattiin gaafadhu ammaan ta'u. Kallattiin gaafadhu makki. Gaafadhee garummaa isaatii fi tokkummaa isaa naaf ibsisin jechaa jira caalaa yoo dandeessu ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoos takkaa namaadha jettee takkaa ammoo waaqa kadhateeti aangoo maalii jettee naaf hin galle bakka sanatti mee naa ibsa akkamiin waaqa ta'uu danda'e akkamiin immoo as deebi'ee nama ta'e takkaa namaa jettan jira inni iyyuu. Yesuus Kiristoos fayyisaadha jettanii fayyisaa eegatee waaqa kadhateet nu barsiisuu lafa kanarratti dhufe malee yookaan immoo uummata Israa'el fayyisuu kan dhufe lafa kanarratti nu barsiisa keenya malee waaqayyoo miti. Kana 100% nama nosootiin nama barsiisuu hin dandeetudha. Siigalee inni kun akkamiin ragaan barbaada amma iddoo waaqayyootti ta'ee iddoo namatti bichaa waan ati naaf ibsaa jirtu naaf hin galle deebii takka naaf deebisaa jirtu gaafatti gaafadhee adda baasee yoo dandeechu ibsa naaf godhi siigalee. Taala deebisuu hin dandeessu. Akka. Milik ya. Taala. Milik inje. Ayo Taala maayikii qabadhu. Neetworkiin isaa warra jitaa jirullee natti fakkaatu yookiin immoo deebisuu hin danda'u ta'a. Tole nama biraa fayyisa. Bara dobbaleessu amma. Abeet. Baga nagaan dhufte. Ayyee galatoomi. Gaafii amma maakii arsii kan jedhu obboleettiin jedhamtu gaafii gaafatte irratti yaada kennuun barbaade. Yaada osoo hin taane deebii deebise. Ikkoo. Yaada osoo hin taane yeroo tokko osoo irra naa deebite. Waaqa isin jette waaqayyo waaqa qabaa isin jette gabaabumatti. Qoy gaafiin ala gaafata ibsaa Muhammad nan gaafadhe bakka fayyee bakka nagaa dhufte gaafiin kiyya maalodha seete Yesuus Kiristoos takkaa namaadha jettanii nama ta'uusaa nama ta'ee dhalachuusaa nan beekaa takkaa namaadha jettanii takkaa fayyisaadha jettanii takkaa mooyyuu ergame amma fakkeenyaaf anummaanuu jechuudha hanga sa'aatii kana amantaa san keessan jira siigalee garuu wanti gaafiinatti ta'e takkaa fayyisaa ta'e takkaa nama ta'e takkaa abbaa qaba jettanii naaf galuu dide eenyutu abbaadha eenyutu ilma eenyutu immoo fayyisaadha Yesuus Kiristoos namaadha silaa akkamiin fayyisuu danda'a ergamaa waaqayyooti jedha wanti irrallee kan jiru ergamaa waaqayyooti malee Yesuus Kiristoos ananatti amanaa ani waaqan jennu. Okay. Bareeda akka xiqqoo deebisuuf natti toluuf jechuudha. Dhiifama wajjin yeroo tokko waan adda baafachuu barbaadu jira. Innis maal seete amantaa maal hordoftame ati? Amantaan kiyya Ortodoksiidha. Okay, Ortodoksii yoo ta'e Sillaaseetti namantamoo namantu? Sa'aatii kanatti dhiifama naaf godhaa ta'anii uummanni jala jirta kun itti amanaan jiru. Sa'aatii kanatti jechuudha. Gaafii natti uume waan ta'eef itti amanaan jiru gaafii wanta natti uume tokko hanga har'aa osoo beekumsaanii miti amantaa kana fudhadhee dhaalanii maatiin kiyya Ortodoksiidha firoonni kiyya Ortodoksiidha sababa sanii guyyaa takka amantaa kiyya irratti gaafii uumeen beeku mormuu fi malee jechuudha. Amma immoo wantoota tokko gaafa laalu gaafan dubbisuu eegalu maal gaafii natti uume sii galee kanaafuyyuu sa'aatii kanatti sa'aatii namarra jiru kanan hordofaan jiru dhugaa rabbii sii galee. Akkas taanaan bareeda. Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee osoo jiru nama ta'ee mul'ate. Kana hoo jennu inni geechisaa miti. Waaqa ta'ee osoo jiru nama ta'ee mul'ate. Kana hoo jedhu osoo ardiif samiin hin uumamin dura inni waaqayyo abbaa wajjin ture. Inni waaqayyo ilmaa jechuudha. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti yeroo jennu waaqayyo haadha manaa qabaa. Haadha manaarraa ilma dhalfatee yookiin immoo
guyyaa inni dubri Maariyaam irraa nama ta'ee mul'ate san irraa ka'eet ilma ta'ee jechuu miti. Kana hoo hin jedhu Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkicha jechuudha. Kana kitaaba kakuu moofaa seera uumamaa keessa boqonnaa 18 irratti yeroo Waaqayyo gara Abrahaamitti dhaqe. Abrahaam osoo ala biqiltuu jala taa'ee jiru namoonni sadii itti dhufanii jedha. Nama ta'eet itti mul'atee ture Waaqayyo. Qaama sadii jechuudha. Inni dhageechisaa? Dhageessee. Bakka sanitti hoo dubbifatte gara Abrahaam dhaqee erga Abrahaam yeroo san Saaraan ilma hin deenye ture. Hin deenyeef ture jarri maseena turte ilma hin qaban turanii. Waaqayyo akka ilmi danda'a isa rakkoo hin qabaatu isa sanii miti amma gaafin kiyya. Amma illee deebiin sirriidhaa deebi'an jiru. Iyesuus Kiristoos iddoo ani waaqa itti jedhi bakka kana qofaan barbaadaan ragaa wajjin isa sirrii jechuudha. Iyesuus Kiristoos ani waaqadha, ani fayyisaadha yookaan immoo waaqa iddoo jedhee qofaan barbaada ragaa waliin hin jiru isa dhabe hanga ammaa galee sanas hoo ta'e dhaggeeffadhu. Laa dhaggeeffataan nama isa akkamseeti ani soqee nama baay'ee gaafadheen nabe si galee deebi kan kanaafuu ragaa waliinan ijaanan arguu barbaada. Tole rakkoon qabu dhaggeeffadhuun jedha barsiifan dubbisa sagalee Waaqayyoo irra. Evidensii jechuudha. Ragaa barbaadan jedha. Viidiyoo baasii toonii natti agarsiisuu dandeechi yoo siif danda'ame jechuudha. Jechuun tiksii sii kennuu na danda'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra jiru si dubbisa. Kitaaba qulqulluu qabaatte rakkoon qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jechuudha. Hayyee itti mi'e banaa jira kinoo. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture jedha. Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedha. Dhageesse? Dhagee eeshi asitti immoo yeroo takka egaa Waaqayyo Iyesuus Kiristoos abbaa qaba jettee miti? Abbaa qaba jettee hirta reefu jechuudha dursa yeroo jalqabaa. Inni isa waaqa qabaatee Iyesuus Kiristoos inni egaa waaqa qabaatee waaqa isaa san dhiistanii maaliif yookaan immoo dhiisnee maaliif isatti ilmatti amanuun barbaachise yookaan immoo iyyuu amantaan takkaadha kan amanuu qabnu waaqa tokkichaadha kan amanuu qabnu. Inni Waaqayyo Iyesuus Kiristoos uume sun abbaan isaa sun osoo jiru maaliif isatti ilmattis ni amannamu abbaattis ni amannamu ilma jette silallee Iyesuus Kiristoos abbaa qaba jette yookaan immoo iyyuu uuma qaba jette. Jenni moo jettee hirtareef? Abbaan isaa sun laalwaan isii galuu qabu fakkeenyaaf jechuudha. Nageechisaa? Yaa dhagaa jira. Seenaa Tolosaa namni jedhamu jechuudha. Seenaa Tolosaa namni jedhamee waamamu Tolosaan abbaadhaa seenaan ilmaa miti. Eeyyen dhagaan jira. Yeroo? Dhagaan jira. Akkas jechuun miti Kiristoos akka seenaa Tolosaa akka ilmaan akka namaaf waamamu kanatti miti kan Waaqayyo jechuudha. Taayitilii jechuudha bara. Taayitilii hoo jennu doktora hoo jennu yookiin injiinara hoo jennu taayitiliidha miti. Biraazar ifa manaaf godhee deebisa sirriin barbaada malee amma kana anuyyuu baay'ee na guutanii jiran. Ani amantaa kanarraa baay'een maaliif suguutanii ati amma maal taate seeta laal amma ati maal taa'aa jirta seeta yaada kee yoo nu badhu jechuudha. Gaafiidhaan sammuu kee guuttee waan jirtuuf deebii hubachuutti hin jirtu. Dhaggeeffadhu laal sanillee barbaade dhaggeeffadhu kan marraayyuu si dubbisuu nan danda'a kan biraa dhiisitu. Sagalichi anmaamma baase kana jechuudha laal. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irraa jalqabee sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture jedhee raawwate. Inni kun jalqabee Waaqayyo bira ture wanti hundinuus isumaan ta'e wanta ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Waaqayyoon ta'e kan malee Yesuus ni miti. Ati bar kan Waaqayyoon ta'e yookaan immoo isa waaqa tokkicha lafa kanaa fi samii uumeen ta'e malee Iyesuus Kiristoos ni miti bar. Iyesuus Kiristoos wanta ati beekuu qabdu jechuudha atummaan Iyesuus Kiristoos ergamaadha lafa kanarratti kan ergame nu barsiisuudhaaf malee waaqa miti. Akkamittis waaqas ta'e ilmas ta'e
sadii hafuura qulqulluu maal jettan? Akkamittiin akkas ta'u? Waaqni isa erga akkasitti tufatte na dhagaa jirta? Dhageeffachaa jirta moo? yaasi dhagaan jira. Erga akkasitti tufatte Yesuus Kiristoos Waaqaa miti hin jiru tiksii sanaa kenna. Anu isa si gaafataa jira bar. Maal gaafachaa jirta? Akkas jettee haasaa jirta. Amma tokkoffaa gaafataa taate tokkoffaa immoo deebisaa ta'aa jirta. Ila hubachaa jirtu. Anu si kan fida si kan fida. Maal jedha siiti? Bakki takkoofsi. Bakki ila waan tokko bakki yeroo tokko sararratti na eegime. sii kannu Ila yeroo tokko sararratti na eegitu waa tokko dubbisuu barbaada. Ila lakkoofsa tokkoo fi lakkoofsa 10 irra hin jiru wal bira sii qabee jechuudha. rakkoon qabu nama sagalichi nama foonii ta'e ka jedhu rakkoo miti sandii Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus bifatee jedha. bakki takka maayii qabadhuuti wali dhaggeeffadhu xiqqoo si harka mana ta'u waan ta'eef akka sirri si ibu godha. Yesus Kiristoos si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Si waaqayyo isa tokkicha isa qaamni inni jedheen kun eenyudha? Qaamni inni si waaqayyo isa tokkicha jedheen kun eenyudha? Yesuus. Yesuustu dubbachaa jira bar. Dubbii kana Yesuustu dubbachaa jira. Yesuus ammoo maal jechaa jira? Si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesus Kiristoos isaati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedha. Si waaqayyo isa tokkicha jee miti. Waaqayyo tokkicha qaamni Yesuus si waaqayyo tokkicha jedheen kuni qaama kami? Yesuus mataa isaati. Wallahi haqadha. Ofuma isaatiin ofiif akkas jedha. Haqadha isula. Laali. Ofuma isaatiin ofii akkas jedha. Laali laga akkam goota beekta? Kallattuma naa deebisi gaaffii afaanii waan ta'eef. Tolee? Qayyo. Lakki bakka kanarratti definishinii bakka kana tokkicha irra jiru qofarra dhaabattee bakkuma kanatti kun akka waaqaa miti jechuun biyya barbaaddeeti. Macaafni guutuun kanumaan walii gala jecha Yesuus walla beektee yaaddaani. Jireenya bara. Waliin dhabu amma waan inni anis gaafadhe bakkeen ati naafaase tokko miti. Qaamni Yesuus jeen kun eenyudha? Qaamni Yesuus si waaqayyo tokkicha jeen kun eenyudha? Gool. Yesuus mataa isaatu jedhe. Isatu dubbachaa jira. Qaamni fakkeenyaaf anamma ibsaan kun kee fayyisa yeeyoon dubbadde si fayyisa yeeyoon dubbadde ati maqaa keetiin dubbadde malee of dubbachaa hin jiru. Yesuus geen hojii isaatitti ergamaa ta'uu ibseeti waaqayyo immoo tokkicha ta'uu ibse. Eenyudha inni waaqayyo? Maaliif ergamaa ta'uu ibse? Qaamni Yesuus waaqayyo jeen kun eenyudha? Ila akka ati hubatteetti jechuudha amma? Akka nan hubadde maaliif ergamaa ta'e? Wannaa keeti malee wannaa keeti malee. Qaamni waa isanii dhiise amma xiqqoo naabsi. Qaamni Yesuus waaqayyo tokkicha jedheen kun qaama kami? Yesuus hin jechaan jira bara. Isaa ofiin jechaa jira jetteessa? Ofuma isaa ofiin jechaa jira? Ofiisaan ofiin jechaan jiru. Toleetu boo qaamni si waaqayyo isa tokkicha jeetu Yesuustu dubbachaa jira bar jechi kun jechi Yesuus ila asirraa kee gaasiitti jechi Yesuusidha gadhumuutti jechuudha. Qaamni Yesuus qaama lammaffaa dubbachaa jira. Yesuus Kiristoos waa'ee nama biraa dubbachaa jira. Qaamni Yesuus dubbachaa jiru kuni qaama kamiis hin jedhe bar. Waaqayyo abbaadha. Kanaafuu waaqayyo tokkichi sun waaqayyo abbaadha moo Yesuusi? Laal gatiin Yesuus bakka kana dhaabatee waa'ee waaqayyo tokkichi sun Yesuus immoo qaama Yesuus immoo waaqayyo abbaadha. Qaamni tokkichi waaqayyo abbaadha. Kanaafuu waaqayyo tokkichi waaqayyo abbaa ta'uu amantee jirta jechuudha. Waaqayyo tokkichi Yesuus qofa Yesuus osoo hin taane waaqayyo abbaa kanatti amantee jirta jechuudha galatoon. Maarree ati akkas naan jettee jechuudha.